Akkuma beekamu viidiyoo tokko dalaganii asirratti maxxansuu waan salphaa miti. Dhamaatii ifaajii fi dadhabbii guddaadha nama gaafata. Kanneen viidiyoon ani YouTube irratti maxxansu buuftanii Facebook irratti maxxansitan. Please hanga danda'ametti YouTube kana irratti akka ilaalamu godha. Ergaan viidiyoodha nama hedduu bira akka ga'u yoo barbaaddan linkii maxxansaa malee viidiyoo guutuu TikTok fi Facebook irratti hin maxxansina. Akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire. Arra waa'ee rakkina dandamachuu irraa dubbachuuf deemna. Jalqaba irratti rakkinni kee maali? Rakkoon amma harkaatti qabdu hoo akkami? Akkamitti dandamachuu dandeessa? Rakkoo dandamachuu yookaan rakkina danda'uu jechuun maal jechuudha? Hanga dhumatti yoo nafaana turte kana hunda takka takkaan adda baafnee waliin ilaalla. Kanneen haaraa taatan subscribe godhaati maatiiwwan qaqqaalii chaanaalichatti dabalama. Maatiiwwan chaanaalichaa immoo akkuma barametti gaa laayikii godhuudhaan gara viidiyoo. Jireenya keenya keessatti sababa garaagaraatii fi haala adda addaatiin rakkoo keessa seenuu dandeenya. Gariin keenya rakkoo keenyarraa barannee rakkoo san dandamannee yeroo keessa dabarru, gariin keenya immoo rakkina saniif harka laalletti kufnee keessatti hafna. Rakkoo dhiphinaa fi muddamiinsi nuti keessa seennu maddi isaanii garagara ta'uu danda'a. Kanneen keessaa wantoonni qabatamaa yeroo ammaa akka dhuunfaa bira dabre akka biyyattii fi akka sabatti nu mudachaa jiru kaasuun ni danda'ama. Rakkoo mana hidhaa Suudii keessatti obboleeyyan keenya mudachaa jiran. Rakkoo fi sodaa baqataa mana hidhaatiin ala jiru keessatti argamu. Rakkoo beela fi buqqa'insaa biyya teenya keessatti babal'achaa jiru. Rakkoolee waraanaan wal qabatanii biyyattii mudachaa jiran. Akkasuma rakkoolee qaala'insi jireenyaa qabatee hawaasa keenyatti hin dhufee fi rakkoolee garagaraa kaasuun ni danda'ama. Rakkoon hunda keenya mudattu wanni adda adda taatuuf garaagarummaa uumamaan jidduu keenya jiru qofaaf osoo hin taane rakkoo nu mudatte san akkaataan nuti itti ilaallus adda adda waan ta'eef rakkina dandamachuu rakkina keessa dabruu fi rakkoo si mudatan hunda gara waan gaariitti jijjiiruudhaan madda jabeenyaa godhanii itti fayyadamuudha. Akkana jechuun garuu rakkina dandamachuu kana keessatti hin miidhamnu jechuu miti. Dogongora hin dalaynu gargaarsa qaama birarraa hin barbaannu jechuudhallee miti. Rakkoolee nu mudatan dandeenyaa keessa dabarree guyyaa baruu kan arraa kanarra caalu arguudhaaf nu gargaara. Namoonni rakkina danda'anii fi dandamatan rakkina isaan mudatee fi dogongora dalaganii rakkinni sun isaan mudate irraa barataniiti bira dabran. Namni hundi dandeettii sadarkaa fi humna rakkina dandamachuu kan mataa isaati qaba. Ogummaan kun uumamaan yoo nuuf kennamallee baay'inaan garuu adeemsa keessa horanna. Gadda, miidhaa fi haleellaa yoo nurra ga'ellee hunda bira dabarree guddachuu dandeenya. Jijjiirama gaarii rakkina nu mudatanitti aanee dhufu post traumatic growth jaaniin. Jijjiiramni kun of kabajuu, of dinqisiifachuu fi walitti dhufeenya namoota birootiin waliin qabnu of keessatti hammata. Dandeettii rakkina dandamachuu yeroo qabaannu ciminni keessa keenya jiru ni guddata. Kun ammoo rakkoo keessatti kufne keessaa dafnee ka'uudhaaf nu gargaara. Ogummaa fi dandeettii akkanaa yoo hin qabaanne immoo rakkoo teenya qaama godhannee osuma teenyee hiraarruu yeroon dheertuun takka dabarti. Yeroo hunda akka nama miidhametti of laalla. Kana hunda bira dabree rakkoo san dura dhaabbannee falmuu ni dhiifneti. Dhugaatii alkooliitii fi baala sammuu nama hadochuu jalatti dhokachuuf nama yaalufaatu jira. Egaa qaqqaaliiwwan maatiiwwan Birraa Inspire erga waa'ee rakkoo dandamachuurraa hangana jenne nama rakkoo dandamatee keessa dabru ta'uuf maaltu nu barbaachisa? Nama akkamii ta'uu qabna waan jedhu irratti qabxiilee muraasa kaafnetii waliin laallati ammallee anuma faana tura. Tokkoffaa akkaataa ittiin waa hubatu sirreessi. Namoonni rakkoo dandamatanii keessa dabran hundi rakkoo isa mudatte hunda akka waan isa barsiisuuf dhuftetti hubateeti dhugaa jirtu fudhata. Wanni guddaan kan jiru rakkina nu mudaterra osoo hin taane karaa ittiin nuti rakkina san hubannuudha. Akkaataan nuti waan san itti hubannu negatiiva yookaan pozitiiva kan godhuu danda'u matuma keenya. Wanni hamaan tokko yeroo jireenya keenya keessatti nu mudate laata maal na barsiisuuf wanni hangas ga'u na mudate jennee irraa barannee jireenya itti aanee dhufuuf sirriitti of qopheessinee keessa dabruu dandeenya. Lammaffaan kufiinsa fi rakkina si mudatu amanii fudhadhu. Wanni tokko milkaa'uu dhabuu fi jireenya keenya keessatti kufuu hedduun keenya fudhachuun nutti ulfaata. Yeroo hedduu waan tokko yaallee yoo nuuf milkaa'uu dide itti deddeebinee yaaluu dhiifnee yeroo hifannee dhiifnuutu heddummaata. Garuu rakkinaa fi kufiinsi wantoota daran nu barsiisanii fi daran nu jijjiiran ta'uu yeroo hubanne akkasumatti hanguma hubanne takka hojiitti jijjiiruu yeroo jalqabne dandeettii rakkoo dandamachuu keenyaa guddifachaa deemne jechuudha. Sadaffaan waan dabarsiterraa baradhu. Rakkina kana dura si mudate akkamitti akka keessa dabarte yaadadhume mala akkamii fayyadamtee karaa kamiin rakkina hangas ga'u keessa akka dabarte yaadadhuuti. Ammallee rakkoo si mudate tana keessa akka itti baatu barbaadi. Lammadaa rakkina kana keessa illee ittiin bahi.
afraffaan jijjiirama jaaladhu gaaf tokko heraaliktas akkas jee ture lafa tanarra wanni dhaabbataan jijjiirama qofaa jaa jijjiiramni karaa waan haaraa gara jireenya keenyaa ittiin finnuudha yeroo maraa hanguma jijjiiramaaf carraa'ine guddinni keenya saffisaa deema jijjiiramni barbaannus dhiifnus jaalannus jibbinus dhufuun isaa hin hafu yeroo nuti jijjiiramni tokkolleen hin jiru jennee yaannutti illee jijjiiramni numa jira jijjiiramoota kanneen immoo ofitti fudhachuu fi eenyummaa jijjiiramaa qabaannee itti fufuun dandeettii rakkina dandamachuu keenyaa nuuf guddisa shanaffaan xiqqoo dhaabbadhuuti itti yaadi karaa kana dura irra imaltee as geesse yaadadhume xiqqoo of duuba deebi'anii waan irra dabran millachuun gara fuulduraa furga'uudhaaf hedduu nu gargaara karoorri yaallee milkeessuu dadhabne tokko yoo jiraate sababa isaa sirritti xiinxallee laallee karoora biraa baafannee waan san milkeessuu dandeenya kana godhuuf immoo akka nu gargaaruuf akkuman olitti dubbadhetti ilaalcha keenya sirreessuu fi waan jiru hunda kallattii garaagaraatiin ilaaluun hedduu barbaachisaadha egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire viidiyoo kanarraa akka barattanii rakkina isin mudatu hunda jabaattanii keessa dabartan abdiin qaba yaada qabdan kooment irratti barreessaa viidiyoon kun akka nama hedduu bira ga'uuf laayikii godhuu hin dagatina viidiyoo haaraa hanga walitti deebinutti nagaatti naaf tura isinin jaaladha